yeroo murtaa'e erga baatii murtaa'an dura kaasee waan tokko waan hordofaa ture waan hin jala bu'ee eegaa jiru tokkotu hordofaa jiru tokkotu ture. Maa inni wanti kun dhaaba eegdota warraaqsa Oromiyaa jedhamu tokkotu uumamee jira. Dhaabni warraaqsa yookaan eegdota warraaqsa Oromiyaa jedhamu kun kan inni itti uumamee labsamee jiru waan tokko waan kudhan shan jedhu tokko waan lafa kaa'atee deemuu qaba. Kana akkasuma siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti taasisuu fi akkasuma dhaaba amma uumamee jiru kana keessattis akkuma tokko qabatee deemaa jira. Seensota yoo maaltu isaan jala jira kan jedhu. Inni kudhanii lammaffaan immoo biyya Oromiyaa keessatti rakkooleen amma ga'aa jiran kun akka itti dhaabbatuu qaban ibsa. Inni sadaffaan inni shanii sun immoo kana argamsiisuudhaa fi kana iddoodhaan ga'uuf maal akka godhamuu qabu argisiisa. Gaarii amma gara gaaffii itti aanutti osoo hin ceene waanuma amma kaaftan waan humna kanaati. 2019 natti fakkaata ibsa bal'aa maqaa amma isin tuqxan kanaan bahee faca'aa ture. Waan humna kanaa namni beeku hin jiru. Haa ta'u garuu barruu yookaan ibsa humni kun facaasirraa wanni hubatamu waan Oromiyaa keessatti ta'u gaafatama akka fudhatuttidha kan inni kaa'u. Haa ta'u garuu arrara dhaabbannee hoggaa laallu waan Oromiyaa keessatti ta'uu fi wanneen tarkaanfii adda addaa jiran mootummaan akkuma isin amma tuqxan adda bilisummaa Oromoo karaa seeraaf sirnaan Finfinnee dabalatee guutuu Oromiyaa keessatti waajjira banatee deemu gara maqaa balleessuutti deemaa jira. Amma bal'inaan kan deemaa jiru kana Abaawoo Shanee kana godhee Abaawoo Shaneen abbaa torbee ijaaree akkas godhee waan kana kanatti rarra'utu hanga sadarkaa miidiyaa mootummaa biyya bulchaa jiruutiin deemaa jira. Erga akkas ta'e maaliif adda bilisummaa Oromoo fi dhaabota Oromoo warra biroo maqaa xureessuutti maaliif deeman? Ayyee ilaa ammas maal jedhama mammaaksa Oromoon tokko kan dandeessu dhaali jennaan gowwaan galeeniitiidhaanee jedhan. Amma dubbiin ani wanta mootummaan kun dhaabota sirna dimokiraasiitti amananii sirna jijjiiramaatti amananii riiskii yookaan immoo balaa guddaa fudhatanii ofittis fudhatanii qabsoo waggaa dheeraa gara waggaa 50tti dhiyaatu kan gaggeeffamaa tures fudhatanii biyyatti galanii amma kan ijoollee keenya aangootti dhufee jira. Ijoolleen keenya kun immoo Oromoo utuu hin taane biyya sana impaayera sana keessatti nagaa buusuurra darbee akkasuma gaanfa Afrikaa keessatti illee nagaa bareedaa, nagaa dhaabbataa, nagaa guddaa sirna dimokiraasii fidu jedhanii dhaabotaa fi hogganoota biyyatti galan kana fudhatee fuulduratti deemuu dhiisee wanta inni deemee namoota isa amanee dhufu kana kaasisu akkuma sila siniin jedhee gowwaan kan dandeessu dhaali jennaan galeeniitiidhaanii jedhanitti isaanitti galagale. Mee gaaffii kee kana dhumarratti itti sii dhufuu fi waa'ee eegdota warraaqsa Oromiyaa jedhan kana akkuma siniin jedhe sila bara jalqaba natti fakkaata jalqaba 2019tti waraqaa dheeraa baasanii turan akkaataa itti adeeman kanas ijaarsa isaaniis deemsa isaaniis hunda baasanii ergasiitii biyya alaa kana keessas ijaarsa adda addaa kan dhaabbataan deemus ni qabu kan lafa jalaan deemus ni qabu jaala guddachaa dabalachaa deemaa jiru. Waan namasiin jedhu kana koodii isaan ittiin deemanii 10-15 kanaan ittiin adeemaa jiran kana mootummaadhaa guyyaa tokko ba'ee waa'ee jara kanaa dubbatu argee hin beeku. Mootummaadhaa guyyaa tokko ba'ee waan jara kanaa maqaa isaanii dhawse warra inni maqaa isaanii dhawu warra itti amanee qunnaa dhaabbate harka isaaniitti kennanii waraasanii amma kana teeraan isaanii nafteen paantii isaanii baasanii itti kennanii mootummaa kana bira dhaqee wanta inni deebise jara kana ani afuura kutuuf naagalaa hin jiru. Garuu mee amma akkuma isiniin jedha namaa dhaggeeffattoota keenyaaf illee ibsa akka ta'u maal inni kudhanii jalqabaa. Mambarii ijaarsa kanaati tokkoffaa humna eegumsa biyyoolessa
Oromiyaa yookaan immoo Oromiyaa National Defense kan jedhu of keessaa qabu tokko kuni. Lammaffaan immoo waaltaa qaruuxee Oromiyaa Central Intelligence waan jedhullee of keessaa qabu. Inni sadaffaan immoo waraana bilisummaa Oromoo isa beekamaadha WBO. Afuraffaan qeerroo bilisummaa Oromoo. Shanaffaan poolisii Oromiyaa. Ja'affaan farra shororkeessummaa counter terrorism force jechuun mootummaan kun shororkeessaa. Kanaaf nuti isaaniin dhaabbachiisuudhaaf dhaabbanne. Inni torbaffaan immoo lammiilee Oromiyaa poolisii federaalaa keessa jiran. Inni saddeettaffaan immoo lammiilee Oromiyaa raayyaa ittisa Itoophiyaa biyyaa sana keessa jiran. Inni salgaffaan biiroo bulchiinsa nageenya Oromiyaa keessallee akkasuma kurnaffaan immoo miseensota tika biyyoolessa Itoophiyaati jechuudha. Kuni ijaarsa dheeraa guddaa bal'aa amma mootummaa sana keessallee galee haala jiru kan dhuunfatee adeemsisaa jirudha. Kanaaf mootummaan kun garuu guyyaa tokko ba'ee waan jara kanaa jedhee hin beeku. Garuu jarri kuni handhuura mootummaa sana keessa galanii saba Oromoo gurmeessanii balaa guddaa irraan gahaa. Rakkina guddaa, jeequmsa guddaa biyya sana keessatti dhaamuu dandeenyutu as deemaa jira. Mootummaadhaa garuu guyyaa tokko ba'ee waa ijaarsa kana dubbatee dhaga'ee hin beeku. Ani akka nama tokkootti waan kana hordofaa sin jira, dhaggeeffachaa sin jira. Karaa lafa jalaas, karaa guddaas, karaa miidiyaalee adda addaas, karaa weebsaayitii isaanis ilaalaa jira. Garuu mootummaa dhaga'ee waan kana dubbatee dhaga'ee hin beeku. Inni kudhanii inni lammaffaan immoo maal argisiisaa jennee taa ilaallu. Inni kudhanii inni jalqabaa sun 15 koodii qabu siniin jedheera. Inni meeqatu membarii isaanii keessa akka jirudha. Inni kudhanii lammaffaan immoo maal jedha? Ajjechaan jumlaa uummata nagaa irratti raawwatu hadhaabbatu jedhu. Inni lammaffaan immoo mana hiyyeessaa gubuun hadhaabbatu. Inni sadaffaan mootummaan bilisiginnaa yakka duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwataa jiru itti gaafatama fudhatee yakka kanaafis seeratti dhiyaatu. Afuraffaan mootummaa seera ala bilisiginnaa jedhamu hatattamaan aangoo irraa gadi dhiisu. Inni shanaffaan waraanni nafxanyaa humna adda Oromiyaa jechuun of waamu hatattamaan Oromiyaa keessaa haba'u. Inni ja'affaan caaseffamni mootummaa diigamee paartii siyaasaa hayyoota hirmaachisu sirna bulchiinsa haaraa mirga sabootaa giddugaleessaa haa ijaaramu. Inni torbaffaan dhiibbaa fi hacuuccaan Oromoorra ka'ee bilisa haa jiraatu. Dhiibbaan hundi irraa ka'ee bilisa ta'ee haa jiraatu sabni Oromoo. Inni saddeettaffaan mirga hiree murteeffannaa Oromoo haa kabajamu. Inni salgaffaa hidhamtooti siyaasaa Oromoo hatattamaan haa hiikamanii. Inni kurnaffaan sirna mootummaa bilisiginnaa hin bullu. Sirna eenyummaa sabootaa ukkaamsee hin fudhannu. Oromiyaan fedha Oromootiin bulti. Wantoota jechaan kana kaa'atanii jiru jiroonni kun. Kanaaf gaaffii nama yeroo ati kaastu dhaabbata of ijaaree amma handhuura mootummaa sana keessa galee jiru kana. Dhaabbata immoo ammas mootummaan kun seeratti dhiyaatu aangoo irraa habuu saba Oromoo irraa dhaabbatu dhiyee of ijaaree deemu kan guyyaa tokko mootummaadhaa waan kana dubbatu dhageenyee hin beeknu. Inni garuu warra nagaa isaanii wajjin dubbatu erga isaanitti iyyuu balaa buusee ibidda qabsiise mee mootummaa isa kan dhaabuuf deemame mee isa kamii wajjin maal uumuuf deema kana booddee. Kun yaaddoo guddaa keessa nama gashaa jira, biyya sanas gashaa jira. Isa dhumaa isa shanii sanas ni dhaamee waan ijaarsa kana xumureen achumaan immoo gara deebisaa waliigalaattis ni deebisa. Inni shanaffaan kun koodiin isaanii inni shanaffaa 10-15 isiniin jedheera. Inni shanaffaan kun immoo akkaataa ijaarsa isaanii kennaniiru maaliif akka dhaabbatan ibsaniiru waan amma dhaabbatanii jiran kana immoo dhibba hojii hiikuudhaaf tarkaanfiilee fudhatamuu qaban ta'anii jiru. Tokkoffaa maal jedha? Daandii haa cufamu. Hojii fi gabaa lagachuun babal'atee irratti haa deemamu. Waajjirri nageenyaa fi kaampii waraanaa haleeluu rukutuu. Akkasuma gantootaa fi farreen qabsoo haleeluu. Shanaffaan qabeenya diinaa barbadeessuu kan kana fakkaatan ilaala.
Kanaafi walumaa galatti yeroon taa'ee ilaalu gaaffii isin na gaafattaniif ani akka mataa kootti mootummaan kun haala amma irra jiru kanaan karaa guddaa carraa hoogganni tokko addunyaa kana irratti argachuu hin dandeenye. Carraa biyyi tokko addunyaa kana irratti argachuu hin dandeenye. Mootummaa kana kan morman waggaa 50 mootummaan hundee guddaa qaban kan adda bilisummaa Oromoo akkasuma mormitooti adda addaa walitti dabalamanii nagaa boofna nu ga'eera. Lolli kana booddee nu ga'eera. Walqixxummaan jiraanna jedhee yeroo hundumtuu nagaadhaan biyya sanatti deebi'u mootummaan kun carraa kana of jalaa dabarsee ibidda biyya sana keessatti qabachuuf deema. Ibiddaa fi gubii fi cinqii galadoo biyya sana keessatti dhufuuf deemuu fi jarri kun akka dhuunfaattis bor gaafa maatii isaanii dhabanaa san ijoollee isaanii wajjin ta'an itti gaafatamu. Itti gaafatama yeroo isiniin jedhu itti gaafatama tokkoffaan sammuu isaaniirraa mooraal giiltii jedhan kan achirraatitti jalqaba. Carraa guddaa kana fudhanii ibiddatti naqanii sabaa fi namoota sana hiyyeessa sana hunda balaa kanarra buusudha. Inni lammaffaan immoo itti gaafatama addunyaa, itti gaafatama biyya, itti gaafatama sabaa mana seeraatti dhiyaachuu jala hin ba'an. Carraa guddaatu isaanii kennamee jira. Ammas immoo akkana akka yaaduttan warra biyya keessa jiru sanas tuquu dhiisanii kunoo warroota amma dhaabbatee kunoo eegdota warraaqsa Oromiyaa jedhee humna guddaan itti adeemaa jiru kanas humna of ijaaree deemu humna cimaan itti adeemaa jiru kanas maqaa isaanii dhossuu dhiisee isaaniinis gabbaasee hunda isaanii wajjin warra biyya keessa jiran kanaa wajjinis warra kanaa wajjinis akkaataa yeroo dhumaaf nagaa isa carraa isa jalqabaaf jalaa baasee kana deebisee carraa kana ofitti uumee waan nagaa dhaabbata egeree kan ta'u akka buusuni dhaamsa koo dabarsaa fi hin jedha walii galatti. Biyya sana keessa humnoota adda addaatu jira. Amma akka ilaalcha kiyyaatti adda bilisummaa Oromoo shanee kan jedhanii fi afaan kuni haala biyya sana keessatti jiru sochii jeequmsa biyya sana keessa jirutti qooda fudhachuu humna isaallee warra qaban natti hin fakkaatan. Garuu humni uummata keessa ni jira. Humni hedduun uummata keessa jira. Akka amma waggaa 2 asitti waanani hubadhu sooshaal miidiyaa fi adda addaa irratti hubadhu qaamonni adda addaa dhaabbatanii ijaaramanii kafalmaa jirantu jira. Fakkeenyaaf amma qaama eegdota warraaqsa Oromiyaa kan jedhu tokkoon argaa jira. Jarri kun fakkeenyaaf weebsaayitii qabu, feesbuukii qabu, haala kaayyoo isaanii lafa kaahanii jiru. Karaa nagaa siyaasa furuun waan gatatee jiruu fi mirgi Oromoo deebi'ee kabajamuutti itti jira. Qeerroo fi uummanni sochiin uummata kaayyoon isaa gara jalaa darbee jira. Kun bakka itti deebi'uutti itti jira jedhanii kan socho'aa jirantu jiru jechaadha. Jarri kun waamichallee dhaabota adda addaaf yeroo godhannan argaa. Akka sochii uummataa tokko gaggeessuu qofa otoo hin taane dhaabota Oromoo adda addaallee walitti fidanii yuunaayitii taanee naashinaalizimii Oromoo jabeessuutti nutti jira. Itti darbee bira darbee immoo sabaaf sablammoonni kaanillee mirga isaaniif waliin dhaabbannee kabachiisachuu qabnaa, falmachuu qabnaa kan jedhu jira jechaadha. Amma waan akkasii kana mootummaan yeroo tokko yeroo kaasallee dhagahee hin beekan. Humni iddoo rakkinni jiru, iddoo humni jiru sana irraa baqachuun furmaata hin ta'u. Jarri kun eenyudha? Maal godhaa jiru? Jedhee mootummaan waan akkasii sochii akkasii kana wajjin jara akkasii kana wajjin walitti dhufee waliin haasa'ee furmaata barbaaduurra warra to'annoo isaa jala jiru warra adda bilisummaa Oromoo jedhanii fi warra kafaa'oo sana isin takkas godhee maal jedhee yeroo yeroodhaan kasasuu fi maqaa balleessuun furmaata hin qabu. Tole Dr. Barsiisaa amma waan humna tokko kaaftanii waan humna kanaa waan beeknu irraa quba qabnu hin qabnu. Garuu ibsa yeroo adda addaatti humni kun facaasu akkuma namoota kaanii sooshaal miidiyaa irraa weebsaayitoota garaagaraa irraa ni argina.
bara 2019 fakkaata isa bal'aa baasee maqaa eegdota warraaqsa Oromiyaa jedhuun wanni bal'aa baay'ee sana keessatti qajeelfamootaa fi akeekkachiisota garaagaraa kennaa dhaabota mormitoota warra akka adda bilisummaa Oromoo faayyuu bakka inni itti qeequu fi waan garaagaraatti akeeku ni jira. Mee waan humna kana barruu yookiin ibsa humni kun facaasirraa akka hubatamutti wanneen Oromiyaa keessa taa'aniif akka gaafatamu fudhatuuttidha kan inni tuqee jiru. Darbeellee mootummaan amma biyya bulchaa jiru mataan isaayyuu goolessaadhaa. Uummata fixee jira. Uummata irratti akka adda addaa raawwatee waan jiruuf sanaafuu gaafatamuu qaba. Oromiyaa keessa iyyuu seenuu hin qabu kan jedhu labsiin baase keessa ni jira. Wanneen ta'an hundumaaf immoo gaafatama akka fudhatu sanas labsee jira yookaan ifatti barreessee jira. Osoo kun ta'uu mootummaan kanneen karaa nagaan socho'uu murteeffatan kanneen Finfinnee keessaa waajjira qaban sochii isaanii guyyaa hordofuuf to'achuu danda'u irratti duula maqaballeessii geggeessuu maaliif filate miseensotaaf hooggantoota akkasumas immoo deeggartoota isaanii qabee hidhaatti darbuu maaliif akka furmaataatti filate? Sababni isaa iyyuu aadaadhuma poolitikaa biyya Itoophiyaati. Rakkinni isaa iddoo rakkinni guddaan jiru baqatanii iddoo rakkinni hin jirre tuttuquun amaladha. Iddoo rakkinni jiru itti seenanii rakkina furuun barbaadu mootummaan biyya sana dururraa jalqabee jechaadha. Kan ammaayyuu dabalatee rakkinni iddoo jiru dhiisaniiti iddoo rakkinni jiru iddoo nyaanne hooqu iddoo nama nyaate hooqata namni iddoo nyaanne hooqamaati jira jechaadha. Anis qaama eegdota warraaqsa Oromoo kan jedhu kana waan sooshaal miidiyaatiin ibsa amma bara 2019 isaan argayeetiin ergasii haala isaa waan tokko parsanaalii hordofaan ture. Qaamni kun akkuma jette waan hundee diriirfatee jiru fakkaata biyya Oromoo keessatti. Haala sochii ta'u hundumaafis immoo akka dirqama isaa fudhatu fi itti gaafatamummaa akka fudhatu tiyyoonni jedha. Itti dabalee mootummaa keessaallee akka deeggartoota yookaan achi miseensa qabaniitti himata qaamni kuni. Yeroo ilaalu kanaaf iyyuu wanni sana kaasuu danda'e maaliif akka salphaatti wanta ilaalamuu miti. Sochii biyya sana keessa ta'u waan ta'uu fi waan ofitti fudhatee jiruu fi qaamni kuni akka waan mootummaan ignoor godhee bira darbuu natti fakkaachuu waan dhufee fi waan kana adreesii godhuu qaba mootummaan kanan jedhee fi itti dabalee foloowerii baay'ee qaban feesbuukii qabu namoonni isaan hordofan biyya alaa keessaallee biyya keessaallee mootummaa keessaa warra aangoo biyya bulchuu keessaallee hedduun akka isaan faana jiruttidha himachaa jiru jechaadha. Kanaaf qaamni akkasii kun jira taanaan akka salphaatti waan ilaalamuu miti. Kanaaf adrees ta'uu qabaa, dhaggeeffatamuuti qabaa. Haalli jiru maal fakkaataa, maalidha barbaadu jarri kuni, maal godhuu qabna jedhee mootummaa waan adreesii yoo godhe malee otoo warra kunoo to'annoo jala jiranii akka adda bilisummaa Oromoo KFO wajjin haalli soolvi ta'e illee haga qaamota akkasii uummata keessatti diriiranii lafarratti hojjechaa jiran kana waliin adreesiin godhamnetti ammallee nagaan biyya sana keessatti bu'uu hin danda'u, tasgabbiin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf kanani mootummaan illee waan kana ilaaluutu itti jira barbaachisaadha. Humna iddoo humni jiru sana humni sodaachisaallee ta'e adrees godhuutu itti barbaachisa. Yoo gaaffiin isaa sodaachisaallee ta'e gaaffiin isaa gara mootummaa wanjala itti gaafatamummaa dhiyeessuullee yoo ta'e walitti dhufanii haasa'uutu barbaachisa malee irraa baqachuun ammallee gaaffii sana hin kaasu. Kanaaf mootummaan haala sanallee ilaaluutti jira. Qaamonni kaanillee qaama kana hubachuu barbaachisaadha. Maaliif humna jaalannes jibbines humna socho'aa jirudha fakkaata yeroon ilaalu amma akka yaada kiyyaatti. Humna lafarratti socho'aa jirudha. Kan hidhatee hojjetu biyya adda addaa keessatti illee naannoo adda addaa uummata saba adda addaa sablammii adda addaa keessallee hidda diriirfatanii waan hojjechaa jiran fakkaatu. Kanaaf qaamota akkasii kan otoo jiraniiti warra already seeraan galmeeffamee jiru kana irratti dhagaa darbachuun gatii hin qabu. Kanaaf mootummaan kiriitikaal ta'uuti barbaachisaa.
waan essential ta'e waan jajjabaa ta'e waan biyya sana keessatti nagaaf tasgabbii buusu irratti focus gochuun barbaachisaadha.